yaa ummata barana feesbuukatti maaluma bu'e feesbuukni waan haaraa fi waan nama rifachiisu qabatee dhufee jira dhageessanii amma boodan osoma isin argine footoo fi viidiyoo isin bilbila keessan keessaa qabdan ufumaan feesbuuk irratti uf arguu teessan jechuudha. Keessafuu suuraalee adda addaa suuraalee akka malee qaama namaa harkisuu danda'an jechuudha. Kan isin bilbila keessan keessaa qabdan osoo isin waan takka hin dhagahin feesbuuk irratti uf argitanii jechuudha. Feesbuukni ufuma isaatiin gara feesbuuk irratti isin tamsaasee nama dura isin dhaabuu deema. Kanaaf seetingii kan ammuma dafaatiif irraa cufa. Waan nama jibbisiisu haala baalagummaa kan feesbuuka keessan jalatti akka waan isin poosti gootanitti namni biraa dhufee isin jalatti poosti godhu akkamitti akka itti ofirraa guruu dandeessanillee viidiyoo kana keessaa bal'inaan argattu. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan sabskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalama amma kallattii mangara barumsaa isin dabarsan afaana bu'aa. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale feesbuukni waan haaraa qabatee dhufee jira amma boodan suuraa fi footoo isin bilbila keessan gaalaarii keessan keessaa qabdanii eeyyama keessanii malee ufumaan akka gara feesbuukaa tamsaasamuuf deemu jechuudha. Feesbuukni seetingii haaraa gadhiisee jira jechuudha. Kanaafuu seetingii kan harka keessaniin ofirraa cufuu ni dandeessan. Akkasumallee suuraalee qaama qullaa fi suuraaleen baay'ee nama jibbisiisan feesbuuka jalatti porofaayila keessan jalatti kan namni poosti godhu jechuudha. Akkamitti akka itti ofirraa guruu dandeessanillee salphumatti jechuudha video kana keessaa ni argattu jechuudha bal'inaani mee isiniin argisiisa jechuudha. Kanaafuu feesbuuk keenya keessa seenee waliin ilaalla. Feesbuukni isa kana yeroo tokko ofirratti kilik gootanii keessa seentuu jechuudha. Yeroo keessa seenee feesbuukni haala kanaan nuuf bana jechuudha. Tuqaa sadeen mataa gubbaa karaa harka mirgaa yookaan muraa sadeen kanarratti yeroo tokko kilik gootanii keessa seentuu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa mataa kana gubbatti mallattoo seetingii argattu irratti cuqaastu bilbila keessan kana hin qabne immoo suuta jettanii ol harkistanii jechuudha. Asirratti gadi buutanii seetingii and privacy jettu ni argattu yeroo tokko ofirratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda seetingii irratti kilik gootu jechuudha. Mallattoo seetingii irratti illee yoo cuqaastan jechuudha booda asumatti isin deebisa waan ta'eef. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa suuta jettanii ol harkistu. Asirratti maal argattu jechuudha mallattoo kaameeraa ni argattu. Kaameeraa rule sharing suggestion ka jedhu ni argattu. Yeroo tokko ofirratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda maamiltoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Asirratti qabxii sadii qabatee isinii dhufa. Qabxii sadeen inni qabatee isinii dhufu kunilleen maal akka ta'e jechuudha afaan Oromootti hiikeetiin isiniif himaa jechuudha. Gaggabaabsee jechuudha yeroo kiyyatti fayyadame gaggabaabsee isiniif himaa jechuudha. Maamiltoota kiyya sirriitti hordofa waan akkaan murteessaa ta'e jechuudha. Maamiltoota kiyya seetingii haaraa dhufe kan isin argisiisa jechuudha. Kanaaf yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe mee isuma tokkoffaa kanarraa gaggabaabsee jechuudha gara afaan Oromootti hiika isaa waliin jechuudha isinitti himaa jechuudha. Asirratti kun dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenya waan as gadii kanatti kan armaan gadi sanduuqaalee kana jechuudha sababa wanti isaan hojjetan hundumaa jechuudha akka fakkeenyatti gubbaa kanarra nuuf kaa'anii jiranii jechuudha. Asirratti maal nuun jedha jechuudha maamiltoota kiyya manage how your camera rule can be used to help you create and share on Facebook. You can control camera rule acts anytime in your device setting nuun jedha jechuudha. Kana jechuun maamiltoota kiyya gara afaan Oromootti yoo deebisee isinitti gabaabsee jechuudha akkaataa rule kaameeraa keessa damtanii feesbuukii irratti waan tokko uumuuf yookaan share godhu akkasumallee jechuudha waan san itti gaafatamummaa akka inni ufiin share godhuu fi share hin goone jechuudha. Fakkeenyaaf kaampaaniimaan feesbuukaa jechuudha ufii isaatiin qabiyyee keessan akka beeksisuu fi akka hin beeksifne akka isin eeyyama itti kennitan jechuudha. Isin ajajaa jechuudha salphumatti jechuudha rule kaameeraan kuni jechuudha wantootuma armaan gadii kana isinitti hima jechuudha sanduuqaalee sadeen armaan gaditti isin argitan kana isuma kana isinitti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf waan kana yoo isin kan eeyyamtan ta'e jechuudha suuraan keessanii fi footoon keessan waan isin bilbila keessaa qabdan keessaafuu suuraaleen qaama namaa harkisuu danda'an namoota qullaa fakkeenyaaf xiqqoo maqaamni namaa kan mul'atu namni tokko kan suuraa ofii mormumarraa huccuu ofii gadi hiisee kan suuraa ka'uu fi akkasumallee bakka tokko qaamni namaa kan mul'atu ni jiru waan gabaabdumatti qaama suuraa nama harkisuu danda'u jechuudha. Iddoo adda addaatti fakkeenyaaf iddoo bashannanatti illee haa taatu waan nama harkisuu danda'u kamiyyuu kan gaalaarii keessan keessa jiru suuraalee nama rifachiisuu illee haa ta'u guutummaan guutuutti gara feesbuukatti ni facaasanii jechuudha yoo isin eeyyamtan. Eeyyama kan akkamitti ofirraa cufna akka jedhullee ammuman isin argisiisaa jechuudha. Asirratti gadi buutanii jechuudha maamiltoota kiyya sanduuqa kana sadeenuu ni cuftuu jechuudha. Mee gaggabaabsee jechuudha isa kana maal akka ta'e mata duree isaa kana gaggabaabseetuman isinitti himaa jechuudha. Asirratti maal nuun jedha custom sharing suggestion from your camera roll nuun jedha jechuudha maamiltoota kiyya. Kana jechuudha
jechuun fakkeenyaaf kaameera ruulii kana wantoota sheerii ta'an jechuudha wantoota fakkeenyaaf Facebook irratti suuraa fi haa ta'u viidiyoo haa ta'u waanuma ta'e kan ufii isaatiin gara Facebookaatti tamsa'u eeyyama akka itti kennituuf akka itti hin kennine si gaafata jechuudha fakkeenyaaf isa kana sanduuqa kana yoo kan bantee jiraatu ta'e eeyyamtee jirta jechuudha ufuma isaatiin jechuudha tamsa'aa jechuudha kun bal'inaan asirratti dubbiftanii jala kanatti dubbiftanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha ani ammaaf jechuudha sa'aatii kiyya waliin deemuuf jechuudha nan barbaachisu jechuudha bakka firii qofa ijoo qofa isin argisiisa isin immoo jechuudha jala deemtanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha maamiltoota kiyya kanaafu akka inni waan kamiyyuu jechuudha share isinirraa hin goone ni cuftu jechuudha isa kana haala kanaan isin dhufa haala kanaan ni cuftu jechuudha amma kun cufamee jira eeyyama guutummaan guututu dhoowwadheetiin jira jechuudha isa lammaffaa kanarratti yoo gabbuunu maal nuun jedha get camera rules suggestion when you're browsing Facebook nuun jedha fakkeenyaaf yeroo Facebook irratti waan adda addaa daawwattan jechuudha viidiyoo haa ta'u waanuma kamiyyuu haa ta'u jechuudha yeroo isin Facebook irratti daawwattan jechuudha camera ruuliin kun jechuudha ufuma isaatiin viidiyoo keessan isinitti argisiisa jechuudha viidiyoo ma keessan haa ta'u Facebook irratti footoo keessan kan gaalaarii keessaa haa ta'u ufuma isaatiin ol baasee isinitti argisiisa jechuudha camera ruuliin kun yoo isa kana kan bantan ta'e jechuudha isinii galee miti sirriitti akka isiniif galu immoo abdiin qaba kun hojjala kanatti dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha salphumatti jechuudha maamiltoota kiyya adda baafatuu ni dandeessu kanaafuu isa kanallee ifirraa cuftu jechuudha kun asirratti irratti cuqaastanii ifirraa cuftu jechuudha haala kanaan ifirraa cufnaan eeyyama dhoowwattanii jirtanii wanti tokko isinitti illee hin mul'atu namoota biratti illee maamiltoota keessan kan isin Facebook jalaa qabdan irratti illee wanni tokko hin mul'atu jechuudha kan Facebook ni gadhiisu jechuudha kanaafuu incitii keessan haala kanaan eeggadhaa jechuudha akkasumallee isa sadaffaa kanarratti yoo gadi buunu maal nuun jedha more personalized suggestion with use of additional camera rule data nuun jedha jechuudha isa kanallee jechuudha maamiltoota kiyya ifirraa cuftu jechuudha kun fuuldura isaa sanduuqni ni jira ni cuftu jechuudha haala kanaan ni gurraachomsitu jechuudha kana jechuun gabaabsee yoo isinitti himu maamiltoota kiyya yaadota dhuunfaa caalaa fayyadamaa data rule kaameeraa wajjin nuun jedha jechuudha haala kana sanduuqaalee sadeen kana ofirraa cufnaa maamiltoota kiyya amma booda incitii keessan tokkollee Facebook ni facaasuu hin danda'u jechuudha yaada tokko malee jechuudha bilbila keessan qabatuu ni dandeessu jechuudha bal'ina isaa kun asirratti dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha ani ammaaf jechuudha yeroo kiyya waliin deema waan ta'eef yeroo na daangessa kanatti aansee kan isin argisiisu fakkeenyaaf suuraalee nama jibbisiisu tokkotu jira jechuudha suuraalee keessaa fuu qaama qullaa waan nama jibbisiisu akka malee Facebook jalatti Facebook keessa jalatti posti tahaa jira jechuudha namoota baay'eenan hubadha jechuudha suura suwwanni achirratti posti ta'uuf jechuudha waan sammuu namaa harkisaa keessaafuu jechuudha suuraalee miira biraatiif nama kakaasan jechuudha hattoota jechuudha kun amma liinkii feekii fayyadamaniiti kana isaan akkas godhan viidiyoo sanirra gadi tuttanii yookaan jala deemtanii ilaaltan ta'e akkaawwantii keessa salphumatti haakisin godhuu dandahanii jechuudha maamiltoota kiyya kanaafu waan sanirrallee gadi hin tuqina akkasumallee hin daawwatina fakkeenyaaf yoo isin jalatti illee posti ta'uu baate viidiyoo gastii namaa jalatti posti ta'ee jiru yoo isin irra tuttanii kan ilaaltan ta'e abbaa kanatu na jalatti posti godheen beektu ufuma isaatiin dhufee si jalatti galaa jechuudha yoo gastiin keetillee cufaa ta'e jechuudha kanaafuu isa sanillee taagii san akkamitti akka itti ofirraa cuftanillee ammoo isin argisiisa jechuudha sanillee isintu eeyyama itti kennee jira jechuudha namoota baay'eetu jechuudha rifate keessaafuu namoota kabajaa namaaf qaban jechuudha kan wanta akkasii jalatti posti godhamaa jiru jechuudha namoonni alarraa dawwalanii yeroo itti himan namoonni baay'een ni rifatu jechuudha akkamitti waan akkanaa posti goota itti nama guddaadha akkamitti waan akkanaa posti goota jettee yeroo namni hiriyyaan isaa alaa dawwaltee itti himtu maaliin posti godhe jee baay'ee rifata jechuudha yeroo Facebook keessa galee profaayil isaa jala seenee ilaalu kunoo viidiyoo nama salphachiisutu jala jira jechuudha Facebook ilaaluun nu jibbisiise jechuudha torbaan kana so kanaaf akkamitti akka itti ofirraa cufuu dandeessaniin isin argisiisa isteeppii kana sirriitti hordofaa jechuudha maamiltoota kiyya uf duuba deebi'eettiin isin argisiisa kana ofirraa cufuuf Facebook keessan keessa eega seentanii tuqaa sadeen kanarratti ammallee yeroo tokkoof kilik gootanii san booda mallattoo seetingii tanarratti ni cuqaastuu jechuudha sana booda haala kana yeroo inni isinii dhufe suuta jettanii ol harkistuu jechuudha ammallee maamiltoota kiyya sirriitti hordofaa isteeppii kana jechuudha yeroo haala kanaan isinii dhufe ol harkistan jechuudha asirratti yeroo gadi buutan profile and tagging ka jedhu ni argattu jechuudha yeroo tokkoof irratti cuqaastuu jechuudha sana booda haala kanaan isiniif
dhufaa jechuudha maamiltoota kiyya kunoo asirratti profaayila keessan jalatti waan poostii ta'u kamiyyuu asii sirreeffatuu dandeessanii jechuudha kunoo haala isin argitan kana maamiltoota kiyya viewing and sharing ka jedhu kana mata duree kana jalatti isiniif dhufaa jechuudha maamiltoota kiyya kanaafuu asirratti maal nuun jedha you can post on your profile nuun jedha profaayila kan kee jalatti eenyutu akka poostii waa godhu barbaadaa jedhee nu gaafata jechuudha gaafii nu gaafata kanaafuu fuulduratti qastiitu jira qastii tanarratti kilik gootu sana booda jechuudha jala kanaan nuuf baa friends ka jedhuu fi akkasumallee only ka jedhu isiniif baa jechuudha friends ka jedhu kanarra yoo cuqaastan jechuudha namoonni fakkeenya friendummaa isin walitti qabdan kamiyyuu taagii keessan profaayila keessan jalatti waan barbaade taag godhuu danda'a yookaan barreessuu danda'a post godhuu danda'a viidiyoolee gadhiisuu danda'a jechuudha kanaafuu isin maal gootan only ka jedhu kanarra kaayyattanii eeyyama dhoowwattu jechuudha akkasumallee isa lammaffaa kanarratti jechuudha you can say with other post on your profile nuun jedha jechuudha so kanallee maal gootanii fuuldura isaa kanarratti ni cuqaatu sana booda haala kanaan isin dhufa filannoo baay'ee isin fida everyone if friend or friend akkasumallee friend accept akkasumallee spares friends ka jedhuu fi only ka jedhu qabatee isiniif dhufa jechuudha kanaafuu isin gabaabdumatti only ka jedhu irra kaayyattanii tuma dhiiftanii jechuudha kana hundaa'uu ni beektan jedhee yaada ani taayimii kiyya waliin deemuu fi only ka jedhu kanarra keessanii dhiiftan isa kanallee eeyyama dhoowwattanii jirtan isa sadaffaa kanarratti illee allow other to share your post to other stories ka jedhu ni argattu namoonni story keessan ilaalan jechuudha akka wanti isin post gootan jechuudha share hin gooneef isa kana yoo haala kanaan banamee jiraate ni cufattu jechuudha haala kanaan cuftanii jechuudha sana booda namoonni story keessan inuma laala malee share godhuu hin danda'u bal'inaan kun asirratti dubbisuu ni dandeessan haala kanaan firaa cuftu amma akkasumallee asirratti yoo gadi buutan taagiidha kun jechuudha amma taagii kanallee firaa cuftanii jechuudha kun asitti maal nuun jedha you can say post your tag in on your profile nuun jedha jechuudha namoonni Facebook kan kee jalatti yookaan taagii eenyutu akka profaayila kan kee jalatti taagii godhu barbaada jedhee si gaafata fuulduratti ni jirti qastiin kanallee qastii irra cuqaatu sana booda asirratti illee akkuma karreefu waa baay'eetu isiniif dhufa filannoo baay'ee isiniif fida only ka jedhu irra kaayyattu jechuudha maamiltoota kiyya isa kanallee haala kanaan jechuudha wantoota fuula kanarratti argaman kamiyyuu hundinuu balaa qaba jechuudha kanaafuu only ka jedhu irra kaayyattu isa tokkicha asirratti reviewing ka jedhu kana maal gootu ni bantu jechuudha isa kana bantanii dhiiftan haala kanaan jechuudha maanu asirratti dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha maamiltoota kiyya asirratti maal nuun jedha review tags people and to your posts before the tag upper on Facebook nuun jedha jechuudha maamiltoota kiyya kanaafuu isa kana bantanii dhiiftanii jechuudha haala kanaan bantanii ni dhiiftanii isa gadii kana immoo argitanii miti isa kana ni cuftu jechuudha isa kana guutummaan guututu ni cuftu jechuudha haala kanaan jechuudha guutummaan guututu Facebook keessan jechuudha namni tokko amma boodan harka irra kaa'uu hin danda'u akkasumallee waan tokko isin jalatti barreessuu hin danda'u waan adda addallee Facebook keessa waan baalagummaa tokkollee isinitti hin fidu jechuudha maamiltoota kiyya kanaafuu jechuudha haala kanaan Facebook keessa sirreeffatuu ni dandeessan steepii kana salphumatti jechuudha aappii tokko osoo hin fayyadamin jechuudha waan baay'ee bu'a qabeessa keessaafuu kan reefu isin argisiisuun ka ofii isaatiin waa poostii godhuuf deemu sun gara fuulduratti jechuudha maamiltoota kiyya inni sun faan akkan waan important ta'e ifirraa cufaa ammuma sirreeffadhaan isiniin jedha maamiltoota kiyya egaa maamiltoota kiyya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kanan gammatti waliin ilaalle kan akka isin gammachiisuuf akka warraa barattanillee abdiin qaba namoonni viidiyoo keenya jalqabaa kaaftanii hangammatti waliin as geessan jechuudha galanni keessan guddaadha akkasumallee viidiyoo kana ilaaltanii keessaa bahuu duwwaa osoo hin taane namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan chaanaalli kun chaanaala barumsaati subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha akkasumallee viidiyoon keenya isin gammachiise like tokko hin dagatinaa bakka isiniif hin galin yaada fi keeka keessan komentii jalatti naaf barreessa akkasumallee viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'ee boleeyyan keessan irraa fayyadamaniif jechuudha share waliif godhuu hin dagatinaa garee adda addaatiif akkasumallee karaa isiniif dandame kamiinuu share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha maamiltoota kiyya akkasumallee obboleeyyan hangammatti chaanaala keenya lammaffaaf maatii hin ta'in jechuudha hoomima chaanaala Oromaan jala eega seentanii jechuudha hoom bakka jedhu irratti cuqaastanii dhuma irratti gadi buutanii jechuudha chaanaalli Oxygen Media Network jedhu kunillee chaanaala keenya jechuudha oduulee adda addaatiif akkasumallee wantoota biyya keessa jiraniif jechuudha kamiyyuu haala oolmaa gabaallee hundaayyuu gar fuulduratti bal'inaan asirratti isiniif dhiyeessa nama 6,500 qaba jechuudha kanaaf hanga nama 10,000 guutuun isin eegaa jira dafaati subscribe godhaati achiin gaa haala oolmaa doolaara sharafa kamiyyuu jechuudha asirratti isiniif hin dhiyeessa kanaafu jechuudha chaanaalli kunillee chaanaal keenya subscribe godhaati nu jajjabeessaan isiniin jedha barnoonni irraaf qabadda sumarratti xumurama barnoota itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha